seera 9 fi 5. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee oromummaa. Sagantaa keenya hundee oromummaa har'aatiin akkuma kanaan dura isin biraan gahaa turre har'as mata duree seera 9 fi 5 jedhu kana qabanne dhiyaanneerra. Maddi keenya kitaaba Iccitii Gadaa jedhu kan barreessaa Muhammad Kadir Amirin barreeffamedha. Barruu kana akka sagantaa keenyaaf ta'utti mijeessinee dhiyeessineerra hanga dhumaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Seera 9 fi 5 jechuun fonqolchaa fi ijaarsa sirna gadaa jechuudha. Abbaan gadaa bara gadaasaa keessa yoo bulchiinsi isaa kan milkii hin qabne taate gadaan irraa fudhatama. Gadaa hangafaa yookiin bokkuu birmajiif kennama. Kana jechuun akkanumaan osoo hin taane sababni isaa gadaan birmajii bokkuu uuman kenniteef waan ta'eef uumaa jechuun aangoo uuman rabbirraa argatan jechuu osoo hin taane bokkuun tun hangafa waan taateef Oromoon heera uumaa waan kabajuuf hangafa dura hin deemu. Kanaaf gosa hangafaa keessaa nama uuman toleef kennamti. Fonqolchi gadaa bakka 3tti qoodama. Isaanis cicha gadaa, buqqisaa baallii fi ciisicha jedhama. Cicha gadaa jechuun bara gadaan sirna lolaatiin dhukkuba oolaa fi balaa uumamaa adda addaatiin addaan cittee bokkuun 5 itti mari'attee bokkuu hangafaa birmajiitti aangoo deebisanii kennuudhaan birmajiin bulchiti. Kanaaf gadaan dhukkubsatte hundi birmajiin fayyiti. Buqqisa baallii jechuun gaafa namni gadaa san bulchu yookaan abbaan gadaa waa balleesse sagliidhaan wayyoomni irraa fuudhamee bokkuu birmajiitti aangoo deebiti. Abbaan gadaa yoo waa balleesse fakkeenyaaf nama yoo ajjeese, mana namaa yoo seene, biyya yoo gurguratee fi badii gurguddoo yoo dalage seeraan hin adabamu, heeraan aangoon irraa fuudhama. Ciisicha gadaa jechuun ammoo bulchiinsi gadaa tokko addaan citee yoo faanoo 40 yookaan gadaa 2 yoo ta'e sagliidhaan mari'atamee aangoon birmajiitti kennamee bokkuun birmajii 8 yaaftee akka gadaa ciifte kaaftu aangoo guutuu qabdi. Sababni isaa hangafa waan taateef qofa malee olaantummaa biraa hin qabdu. Heera uumamaa fi tumaalee heeraa. Uummanni Oromoo heera uumaa jalaa seera baasee ittiin of bulchuun isaa akkuma beekamu maddi isaa garuu sirna ittiin bulmaata gadaa akka ta'e beekamaadha. Heera jechuun sirna gadaa keessatti kan seeronni irraa maddan ittiin bulmaata dhugaadhaa kan uummanni Oromoo waggoota 1000 duraa eegalee ittiin wal hoogganaa ture, qajeelloowwan haala qabeessa walqixxummaa dhala namaa fi uumama hundaa tajaajiludha. Heerri namaan kan tumamu osoo hin taane kan uuman yookaan Waaqayyo uumama hundaaf nama dabalatee kan kennedha. Kanaafuu seerri qajeelfama Waaqayyoo ittiin bulmaata dhugaatii jechuun ni danda'ama. Uummanni Oromoo waa'ee heeraa fi seeraa yoo ibsan akkana jedhanii akka mammaaksatti lafa kaanii jiran. Heerri dhugaa barbaadeet seerri ragaa barbaadee jedha. Heerri 9 seerri ammoo 5 jedhee Oromoon sirna gadaa keessatti ittiin of bulchaa ture. 9 heera uumamaa kan jedhaman tokkoffaan heera mana ambaa 3, heerri mana ambaa 3 heera hariiroo, heera yakkaa fi heera danuudha. Kan lammataa heerri fannoo 3, heera maraattuu, heera daa'imaa fi heera dubartiiti. Kan sadaffaa heerri daboollaa 3 jechuun ragaa sobaa jechuudha. 1 waan hin dhagayin dhagaye jechuu, 2 waan hin argin arge jechuu, inni sadaffaa waan hin beekne nan beeka jechuudha. Karaa biraatiin yoo ibsamu 3 ni gorsuu, 3 ni obsuu, 3 immoo ni dhoksu jechuudha. 9 heera uumaa ambaa jechuudha. Seera jechuun heerarraa kan maddeedha. Seerri dhaddachoota qomoo Oromoo 8 jalatti tumamee gara wiirtuu odaa roobatti kan dhufu yoo ta'u, dhaddachi tokko seera 1000 tumuuf aangoo guutuu kan qabudha. Seera jechuun heerarraa kan maddeedha. Seerri dhaddachoota qomoo Oromoo 8 jalatti tumamee gara wiirtuu odaa roobatti kan dhufu yoo ta'u, dhaddachi tokko seera 1000 tumuuf aangoo guutuu kan qabudha. Seerri akkaataa raawwii isaatiin wal qabatee bakka 5tti qoodama. Isaanis
Ka tokkoffaa seera asaasaa. Seera asaasaa jechuun seera maatii fi gosaati. Kan lammataa seera basaqaa. Seera basaqaa jechuun seera odaa shanan irratti labsamudha. Ka sadaffaa seera gooroo. Seera gooroo jechuun seera dhaddacha irratti labsamudha. Afur seera killee. Seera killee jechuun seera gumaati. Inni shanaffaa seera jabbiiti. Seera jabbii jechuun seera bifaa jechuudhaan addaan kan qoodamanidha. Seera funyoo fi fe'umaa. Seera funyuutii fi seera fe'umaa yeroo jedhu Oromoon maal jechuu barbaadeeti? Seerri funyoo oolan komii, seerri fe'umaa ammoo oolan citiidha jedhee seera waliin jireenyaa keessatti kaa'eera. Inni kun falaasama uummata Oromoo keessaa isa tokko ta'ee uummanni Oromoo dandeettii waa kalaquu fi waliin jireenyaaf iddoo guddaa akka qabu kan namatti mul'isudha. Kanaaf seerri funyoo fi fe'umaa maal akka ta'e haa hubannu. Seerri funyoo komii waan ta'eef araara qaba. Seerri fe'umaa ammoo oolan citiidha. Wanti jedhameef araaraan qabu. Kana jechuun seera uummata Oromoo jechuudha. Namni waamicha uummata Oromoo irraa hafe nyaapha jedhamee itti lalaabama. Kanaaf seerri fe'umaa ni ulfaata. Seerri funyoo ammoo waamicha gosaa waan ta'eef ijibbaata qaba. Garaagarummaan funyoo fi fe'umaa maali jechuun keessan hin oolu. Fe'umaan iddoo itti galu huddeellaa qaba. Yoo cite fe'umaa qabuu hin danda'u. Funyoon yoo cittes ni gabaabbatti malee funyuma jedhamti. Garaagarummaan irra isaa kana yoo ta'u keessi isaa ammoo seera Oromooti. Duudhaalee sirna gadaa Oromoo. Sirni gadaa Oromoo duudhaalee ciccimoo jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti bakka guddaa qabu akka qaban beekamaadha. Inni kun immoo heera uumamaa fi tumaalee seeraa keessaa kan ba'u yoo ta'u, uummanni Oromoo jaalalaa fi wal danda'uun akka isaan waliin jiraataniif shoora olaanaa qaba. Laguu jechuun waan nyaatamuu fi itti fayyadamuu hin qabne irraa of qusachuudha. Innis lubbuu namaa balleessuu, hatuu, sobuu, ragaa sobaa fi waan saalfii ta'e irraa of qusachuu jechuudha. Hooda jechuun waan badduu arrabni namaa dubbachuu saalfatu maqaa biraatiin yaamuu. Fakkeenyaaf bakakkaa jecha tana guutuu itti fayyadamu ni hooddata. Safuu jechuun ijoolleen warra isaaniitiif quxusuun hangafaaf dargaggoon manguddoodhaaf walumaa galatti kabaja walii kennuu dhabuun safuu cabsuudha. Seerota yakkaa. Uummanni Oromoo durii kaasee hanga har'aatti gosoota yakkaa addaan baasee nama yakka raawwatee fi nama yakki irratti raawwatame lamaan gidduu seenee araarsuun isaa akkuma beekamu akkaataa miidhaa isaatiin laalee yakka raawwatame bakka sadiitti qoodee uummata araarsuun isaa beekamaadha. Isaanis qota. Qota jechuun yakki raawwatame fooyyee kan qabuu fi qaamni irratti raawwatame kan hin mul'anne yoo ta'e kaffaltiin isaa salphaa ta'a. Kana jechuun immoo yakka uumameef gatiin hin kaffalamu jechuu miti. Qota jalatti kan ramadaman fakkeenyaaf qaama huccuun dhoksuu, ilkaan keessaa fi kan kana fakkaatan irratti yakki raawwatamu salphaadha. Gora jechuun yakkoota gurguddoo akka gumaatti ilaalamanii fi haalli gochi tokko itti raawwatame kan garajabummaan guutamee fi itti yaadamee kan dalagame yoo ta'ee fi qaama namaa bakka mul'atu irratti miidhaan yoo gahe gora ta'a. Fakkeenyaaf ilkaan duraa, quba harkaa, ija, gurraa fi kan kana fakkaatan. Gortee jechuun gocha heeraa fi seera keessatti adabbiin isaa hin kaayamin jechuudha. Namni jecha fokkataa fi gocha fokkataa dalagee argame heera uumaa cabsuun adabama. Seera adabbii kanaa kan baasu dhaddacha gochi badaan jalatti raawwatameef aangoon kennama. Gumaa jechuun gatii lubbuu namaatii fi qabeenyaatiif gama aadaatiin kan kaffalamu yoo ta'u, akkanatti heere. Haala kaffaltii gumaa yoo ilaalle bakkaa bakkatti garaagarummaa guddaa kan hin qabnee fi lubbuu namaatiif loon dhibbi akka kaffalamu beekamaadha. Gumaa jechuun xiqqoo yookaan qooda jechuudha.
Gumaan sirna warra dabarsee fi warra jalaa namni du'e adeemsa ittiin araaramanidha. Sirna gadaa sikkoo mandoo keessatti gatii lubbuu namaa, sa'aa, fardaa, saree fi kanneen biroo seera of danda'e qabu. Namni lubbuu namaa baase hanga gumaa baasutti harka isaa xuraa'e jedha. Kanaaf gumaa dhahanii irraa baasuun dirqama ta'a. Seera gumaa keessatti namni tokko gumaa baasuun duratti haalli inni ittiin ajjeese ni qoratama. Kunis tasa ajjeese moo itti yaadee ajjeese jedhanii addaan baasuun dirqama. Akka kakuu ganamaatti Oromoon Oromoo hin ajjeesu. Akka abbootiin sikkoo mandoo jedhanitti kakuu Oromoo keessaa muraasni kan armaan gadii kana ta'an. Dubartii, daa'ima, jaarsa hin ajjeesu jedhee kakuu walii qaba. Dhiiga nama du'ee waa sadi nyaataa jedha Oromoon. Mixii, gosaa fi dhaalatuu nyaata. Haala kanaan gumaan nama tokko ba'a. Akkaataa gumaan itti ba'uu fi gosa gumaa. Tokko, gumaa adii. Gumaa adii jechuun kan itti yaadee ajjeese. 2. Gumaa barruu. Gumaa barruu jechuun nama itti yaadee nin ajjeesa jedhee ofiisaatii du'edha. 3. Gumaa gurraattii. Gumaa gurraattii jechuun nama du'e kan nama isa ajjeese hin beekne jechuudha. Haalli gumaa kanaa ulfaatadha. 4. Gumaa daalattii. Gumaa daalattii jechuun gumaa danuu jechuudha. 5. Gumaa aantee. Gumaa aantee jechuun gumaa gosaa, ardaa fi maatii jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sagantaan seera 9 fi 5 mata duree jedhuun har'a isin biraan geenye kana fakkaata. Barreessaa kitaaba iccitii gadaa jedhu Muhammad Kadir Amir galateeffachaa sagantaa keenya asumaan xumurraa, torban immoo sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'a.